Akkasii baabaa yoo bira jiraatanii hin banatanii isaaniif hin mijjatu ta'a. Keessummaa faatu bira jira tahuu hin dhabuna fakkaata. Akkas inshaallah rabbi isinirraa haa jaallatu. Baabaa keenya isinillee baga rabbiin nagaan isin fidee asiin isin gahee isiniin jenna galatooma ulfaadhaa. Ayyee yoo isinii mijjate haalli ni banattanii yoo isiniif hin mijjanne immoo darsii keenyatti fufna. Baarakallahu fiikum. Biran jiran fakkaata. Baabaa bireertu annin jira miti banii yaada garuu wannan jira miti anin jiru ayiwaa Itti fufaa hin jirtan akka isaan akkasii jirtan itti fufaa. Itti hayyee fufaa. gara darsii keenyaatti ceena طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قاعد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا برسيسوتا في كنين برتوتا كنين قبا جرتن كنين جل جرتن كنين رجالوتا تيب كنين نساوتا أينما كنتم بكم سنجرتن تنقى في رحمن ربه سنهار أكبو الدين جده درسي كينيا واسدي برچون درك أما جنة برسينه sadii keessa Allahi keenya rabbii keenya barachuun dirqama rabboo maalii kan nama uume ka gabbaratti haqa godhatuuf jenne diinii irratti dhaabnee jechu. طيب بسم الله الرحمن الرحيم مقا الله كيا دبا مرة نؤومي قدتي عرشي الرتي والتين إيقلا وإذا قيل لك وقاسني في جرم ما دينك diiniin keessammaa inni waggaasiniin jedhame diinii jechuun deebiin sin deebistan diinul islaam diinii nagaya wahuwa islimnaan kun alistislaamu lillaahi بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله جنة ديني جتشوني اسلمنان كوني dhaqee diinii ta'a. Islimnaa kanaaf immoo qulfiin shahaadataynii lammanii seenanii rabbiif butaman. Islaama jechuun lugaa arabaatti rabbiif of gadi qabuu, ajaja isaa gochuu, waan inni irraa dhorkerraa fagaatuutu islimnaa jedhama. Walumaa galatti rabbii ofiitii butamuutu islimnaa jedhama. Islimnaan kun diinii taha jechuudha. Diinii ta'a. Islimnaan diiniidha. Diiniin kun diiniin ka irratti qixaaxamanus ni jira, ka irratti miindeeffaman ni jira. Diiniin irratti miindeeffaman diinal islaamiidha. Waradiitu lakumul islaama diinaa. Diinal islaam kana isiniif jaalladheen jiraa jee rabbiin. Ammoo diiniin hedduudha. Diin keessaa gara diinii keenyaatti diiniin dhiyaatu diinii Yahudaatiif Nasaaraatti. Diinii Yahudaa jechuudha. Xiqqoo gara diin keenyaatti ni dhiyaatti. Karaarraa haa maqan malee. Haa ta'u malee immoo diiniin jaallatamaan diinal islaam. Diinii rabbiin nuuf jaallatee jedhe diinal islaam. Lugaa gara islaahatii yoo laalle diinii jechuun waan ergamaan keenya ittiin ergamanii ittiin dhufan jechuudha. Waan isaanirratti buhee isaan ittiin dhufan sana baranii itti dalaganii ammallee barsiisuun dirqama muslima dhiiraaf dubartii irratti jechuudha. Walumaa galatti akkasi lammaffaan. Sadaffaan immoo وإذا قيل لك كن مرتنو وان قبري كيستي الليل من ما قافتم وان الدنيا رت الليل ما فيدو جتشو وإذا قيل لك وقاسي جدامي من نبيك نبيين كإني سين نبيين كينيا صلى الله عليه وسلم أكو من خليسة سنيف دبرسي إني ألتا بي مكات درين ما يسلوك سفتي يوكايسة هو سفتي ثوبادا مولى أبي لهب
ergasiyoo haliimaan illee hoosifteetti. Jireenyi isaa haadha isaa biratti hin guddanne shaamitti ture. Ammoo gizee lama operaashinii godhaman ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam umurii isaaniitii waggaa 6 utuma isaan obboleessa radaa'a ilma haliimaa waliin re'ee yookaan hoolaa ilmaan hoolaa xixiqqishoo jabala bahuu hin dandeenyetuma eeganu Jibriil dhufee acuucee onnee isaanii keessaa baasee miicee bishaan zamzamaatiin miicee walitti hodhe qooda shayxaanaa keessaa baasee jechuudha. Sababni haliimaan biyya makkaatti isa deebisuu fide sodaa nafsii isaarratti sodaattee Qurayshiin nun dhiistu yoo mucaan kun nu biratti waa ta'e jettee geessitee haadha isaatti isa deebifte. Umurii isaatii amata 6 keessa jiru. San booda utuma haadhaa wajjin jiru gara amata 7 keessa haati isaa Aaminaan fuutee gara Madiinaa deemte qabrii abbaa ziyaaruuf jecha. Achi deemanii achirraa galanuu isinillee Abuwaa Abootaa jedhamutti duute. Achirraa waggaa galu akaakayyuu isaa bira gale. Akaakayyuu isaa Abdul Muttalib bira ture. San booda isaanillee ni du'an. Abii Xaalibtu fudhate. San booda isaanillee ni du'an. Naannoo umurii isaa waggaa 25 waggaa jiru sana keessatti haadha qabeenyaa biyya Makkaa dureettii Khadiijaa ka jedhamtu isii fuudhee utuun fuudhin dura qabeenyaa isiitiin biyya Shaam deemee utuu nagaduu sallallahu alaihi wasallam ergamaan Rabbii gaaf tokko utuu deemanii muka tokko jira ka Makkarraa waggaa deeman waggaa Shaamiin deeman tokko gaaddisa guddaa wahii jira ka muka san jala nabiyyii malee nam tokko hin teenye ammoo raahibee Rabbiin gabbaraa wahii jira giddu galeessa sana ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam dhaqanii gaaddisa sana ta'an gaaddisa sana ta'uun mallattoo nabiyyummaati. Namichi raahibeen kun akki jedheen fuudhii deebihi namichi kun mallattoo nabiyyummaa qaba fudhuu biyyatti deebihii jedheen dhaqanii biyyatti deebi'an. Siiraan isaanii guddaadha. San booda edda biyya Makkaa galanii utuu wahyiin ittiin buhini baatii hedduu yookaan baatiiwwan lakkaawaman gaara Hiraa jedhamu jira naannoo Makkaatti argamti. Hiraa sanatti manaamumaan wahyiin itti dhufee Rabbii isaanii gabbaraa turan. Namarraa fagaatanii Rabbiin gabbaraa turan. Maqaan isaaniitu nabiyyummaa hin argatini as-saadiqul amiiniin beekaman. As-saadiqul amiin jedhamanii beekaman. Dhuga dubbataa amanama utuman ergamin eddii ergamanii nabiyyii jedhaman. Nabiyyii hoggii jedhamanii kahan rasuula jedhaman. Gaara Hiraa'itti Rabbiitu gabbaranu ammallee Jibriiloon isaanitti dhufee hacuucee qabaa guddaa isaan qabe. San booda iqra jedheen qara'i jedheen maa ana biqaari'in bar awaanan qarahum beeku iqra qara'i maa ana biqaari'in اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق الذي علم بالقلم. سنبودا قالني خديجات أن زملوني دثروني جل نمرمرا جنا ربين كي جمال جليني يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر يا نبيك يا كيد أبدو قرسي jedheen. San booda irraan hambise malee Khadiijaan maal goote fudhattee gara Waraqaa ibnu Nawfal nama kitaaba Tawraatiin akkaan beeku nafsi isaatiif sodaattee fudhattee dhatte. Haa ta'u malee isinis akkas jedheen lakki yaa ergamaa Rabbi yaa Muhammad kun naamusa adaba Rabbi si barsiisu homaa miti jedhee gammachiise isinis itti amante islaamummaan itti fufe jechuudha. طيب فقل جدي محمد بن عبد الله مكانسا محمد إلما عبد الله جدما عبد الله نو كعبد المطلب كهاشم هاشمو
Qurayshiino Arabarraay Arabnoo hilmaan Ismaa'ilirraay Ismaa'iloo ka Ibraahim عليهما السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم بعثه الله ربي نرجما كنيني يرجه بالنذارة ور ربي كفر عذابا صداتي سودان عن الشرك شركي را صداتي عذابا ويدعوني ياما إلى التوحيد قرتك ما ربي تواما شهادة قف وامو فرقما ربي صلى الله عليه وسلم آمت قرآن افترا آمت قرآن شهادات واما تران gadi qabanii illee dhoksanii illee ol qabanii illee yaamaa turan san booda gara Madiinaa deeman jechuudha. Xayyib ortee nabi Ismaa'ilitti dhaqanii galan. Kun Israa'eliyoonnii fi Arabni nabi Ibraahimitti dhattee walitti deebiti. Baniin Israa'eliif Arabni nabi Ibraahimitti dhattee deebiti. Nabi Ibraahimi ilmaan isaanii Ishaaqii fi Ismaa'iliidha. Ismaa'il irraa wanni dhalate Araba ta'e. Ishaaqiin ergasii Yaaquubiin argatee hortee Yaaquubii Israa'eliyoota ta'e. Israa'el jechuun maqaa nabi Yaaquubi. Israa'el jechuun maqaa nabi Yaaquub, maqaa nabiyyiiti malee inni jallataa miti. Isatti hirkifamte. Dhaqxee achitti nabi Ibraahimitti seenti Israa'eliyoonnii fi Arabnii jechuudha. وبعد ذلك ديمي أما اللي دكي أورتي سدي وهيتي ولتي ديبيا أورتي سدي تاي أشرا أورتي سدي نبي نوحي ديبيا يا جوجي في عربا في عجمني دكي نبي نوحي تقال سنبوده ديمي آدمي تقالا جتشو. طيب درسي كينيا كلمة نقول أمنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن الجلال أستاذ خالد اتفوفا قايو بابا برنجر. أستاذ خالد اتفوفا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله رب اشرح لي